Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Maaltu haaree guyyaa har'aa oduu hana inni maali waan jirra kaleessa akkuma beekamu baqattoonni hawaasa Oromoo biyya magaalaa sanaadha. Obboleeyyan isaanii biyya magaalaa sanaa mana hidhaatti lubbuu nama 500 oli sanyii duguggaa gartee ilmaan Oromoo irraa raawwatame saniif sagalee ta'uudhaaf dhugaan ilmaan Oromoodhaa akka baatuuf guyyaa 28 hiriira bahaadhaa turanii hiriiricha san irratti gartee kaleessa subii jechuudha. Mootummaan waraana isaadhaa mootummaan biyyattii waraana isaa guutuun ilmaan Oromoo lubbuu 400 ol ta'u achi fuudhee fidee daangaa irra gannaqee jechuudha. Daangaan gartee amma bakka itti argamnu lahji mudiriyat lahjitti argamna naannoo gartee daangaadhaati. Haala kanaan gartee namni keenya ganama kana kafaxaree kan faxariin waan qabu gartee hasilaan faxariinis timira tokko nyaachuu waan qabu adda kutatee akkanatti lubbuun ilmaan Oromoo hararra gannaqamtee bifa kanaan gartee sosso'aa jiranii. Kanaaf asiinis akkasumatti ilaa ol jechuun manni keenya bifa kanaan fuulduratti tarkaanfachuuf jira. Silaa qaamni isaaniif dirmatu hin jiru yoo ilmaan Oromoo taate malee suniif namoonni gartee kana qofaa miti namoota gartee dhibbaan lakkaa'amuutu ammas duubaan dhufaa jira. Magaalaa sanaarraa mootummaan nama buqqaasee jira jechuudha. Haalli jiru gartee haala rakkisaa fi yaachisaadha. Bifa kanaan gartee karatti yaanu hin beeknu daandii qabanneetuma yaa'aa jira jechuudha.